Nagani farari waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu obboleessi keessan nagaa guutuun qaba waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyoon nu gargaaree carraa guddaan nuuf kennee sagalee isaa akka barannuuf iddoo kanatti kan walitti nu qabee maqaan isaa ulfaatu egaa sagalee waaqayyoo jiraata sabni hojjetuuf keessaa qabu walii wajjin ilaaluudhaaf iddoo kanatti argamneerra waaqayyo immoo carraa kana waan nu kenneef maqaan isaa ulfaatu Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa kutaa sadaffaa ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef maal gochuu qabna kan jedhu kutaa sadaffaa qabadhee gara keessan dhufee jira jechuudha ergaan keenya inni maqaa gadee akka arganneef nuti of eeggannuu fi maal jennaani wangeellis immoo eenyudha gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha ergaan nuti qabnu lafa kanarratti wangeela jechuudha Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ergaan nuti qabnu fi ergamni keenyas wangeela wangeelli immoo gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf ergaan keenya kun maqaa gadee akka arganneef maal gochuu qabna isa jedhu irratti qabxii jalqaba maal jennee ilaalle obsuu qabna jennee ilaalle Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u qabxii lammaffaa keessatti immoo faayidaa obsaa ilaalle Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u har'a immoo qabxii sadaffaa keessatti Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u irrakkanna maal duree jedhudha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u qabxii sadaffaani maal jedha irrakkanna Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef irrakkanna malee rakkisna Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u biyya lafaa kana keessatti hamma jiraannu hundumaatti bara jiraannu hundumaatti ofii keenya rakkanna malee eenyumaayyuu rakkisna ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef matuma nama tokko illee matumaa hin gufachiifne inni jedhu kun gufachiisuurraa gufachuu wayyaa jechuudha rakkisuurraa rakkachuu wayyaa jechuudha inni duraa ilobsina jenneerra lammaffaarratti faayidaan obsaa maal akka inni ta'e obsi faayidaa akkamii akka inni qabu obsi waan baay'ee akka inni dabarsu yoo obsine waan baay'ee akka dabarsinu yoo obsine waan baay'ee akka hambisnu yoo obsine waan baay'ee akka oolchinu laal isaadhaa keessatti immoo irrakkanna kadhalleessise jiraataaf kabajama alfaaf omeegaa waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa afur qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u nu gargaartee nu barsiistee nu gorsitee kallattii waan nutti agarsiisteef galatoon kana hunduma waan gootuuf galanni guddaan siif haa ta'u maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoositiin ameen Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyo maqaan isaa ulfaatu irrakkanna malee irrakkisne ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef nama tokkooyyuu irrakkannaaf malee yoo nu rakkisan irrakkanna malee yoo nu miidhanis miidhamna malee maaliin goonu jechuudha irrakkanna malee irrakkisne qabxii lammaffaa jechuudha irrakkanna malee irrakkisne kutaadhuma kana keessatti akka jedhe ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjettoota waaqayyootti of hin dhiyeessina hojjettoota waaqayyoo ta'uu keenyas hin agarsiisuudhaaf baay'ee hin obsina irrakkanna Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 baay'ee hin obsina irrakkanna gidiraa fi muddamattis hin galla Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen kanaaf ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef rakkachuu qabna waa'ee rakkinaa macaafa qulqulluu keessanii walii wajjin ilaalla Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u macaafa qulqulluu keessatti waa'ee rakkinaa bifa akkamiitiin inni barreeffamee jiru waa'ee rakkinaa macaafa qulqulluu keessatti sirriitti walii wajjin ilaalla jechuudha rakkachuu qabna malee eenyumaa rakkisuu hin qabnu eenyumaayyuu rakkachuu qabna malee macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee rakkinaa bifa maaliitiin barreeffameera akkamitti barreeffameera kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u barumsa Yesus walii wajjin ilaalla dursinee jechuudha rakkinaa wajjiniin gooftaan keenya Yesus Kiristoos maal akka inni barsiise jechuudha waa'ee rakkinaa irratti fayyisaan keenya Yesus Kiristoos maal akka inni barsiise
maal akka inni barsiise walii wajjin inni ilaalla jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mata duree godhatee barsiiseera. Mata duree godhatee barsiiseera. Mata duree godhatee barsiiseera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Rakkina xiyyeeffannootti kennee waa'ee rakkinaa jechuudha. Xiyyeeffannootti kennee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiiseera. Maal jedhee barsiise macaafa qulqulluu keessatti? Ijoon dubbiidhaa barumsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu qaba waan ta'eef. Ijoon dubbiidhaa barumsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise ta'uu qaba waan ta'eef. Jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate ta'uu qaba waan ta'eef. Ergaan ijoon jecha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate ta'uu qaba waan ta'eef kan nuti ilaalluu qabnu jecha isaa. Amma jecha namootaa miti. Jecha namootaa miti. Ergaan keenya maqaa gadhee akka argannu rakkisna osoo hin taane maal gochuu qabna? Rakkachuu qabna. Rakkachuu qabna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkachuu qabna. Malee rakkisuu hin qabne eessumattuyyuu. Eessumattuu rakkisuu hin qabnu. Eenyumaas immoo rakkisuu hin qabnu. Eenyumaayyuu rakkisuu hin qabnu. Barumsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa akkas jedhudha. Anaaf jettanii hunduma biratti hin jibbamtu. Namni hamma dhumaatti rakkina obsu garuu hin fayya jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Kanaaf maal gochuu qabna? Barumsi gooftaa Yesuus Kiristoositti jireenyi keenya wal fakkaachuu qaba. Yommus rakkinatti dabarsanii siin kennu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maatiyos 24 irratti lakkoofsa 9 irratti yommus rakkinatti dabarsanii siin kennu isin ajjeesu anaaf jettanii saba hunduma biratti kan jibbamtan in taatu jedhe. Agartani irrakkistu nuun hin jenne biyya lafaa kana irrakkistu nuun jenne biyya lafaa kana keessatti irrakkattu nuun jenne rakkinatti dabarsanii siin kennu jedhe. Anaaf jettanii hunduma biratti kan jibbamtan in taatu in ajjeefamtu isin in ajjeesu rakkinatti dabarsanii siin kennu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf rakkinatti dabarfamee maafan kennama jennee roorroo dhoowwannee jiraachuu hin dandeenyu. Roorroo dhoowwannee jiraachuu hin dandeenyu. Rakkachuurraa rakkisaa jiraachuu hin danda'amu. Rakkachuurraa rakkisaa jiraachuu hin danda'amu. Garuu egaa keenyatu maqaa gadhee argata. Gaafa rakkisaan hin jiraata gaafa jettu ergaan kee maqaa gadhee argata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkisaa jiraachuu hin dandeessu garuu Kiristoosii wajjiniin walitti dabalamuu hin dandeessu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal jedhe? Rakkinatti dabarsanii siin kennu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkinatti dabarsanii isin kennu. Anaaf jettanii hunduma biratti kan jibbamtan hin taatu. Isin ajjeesu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafiyyuu nuyi hin rakkanna malee hin rakkisne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin rakkanna malee hin rakkisne ergaan keenya maqaa gadhee akka arganneef. Rakkisaan jiraan rakkachaa jiraan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkinni gurguddaan uumamuu biyya lafaa kana jalqabee hamma ammaatti hin taane yoo nurratti dhufeenyu rakkina kana keessatti maal gochuu qabna? Obsuu qabna. Obseetuma rakkachuu qabna. Gaafa tokko irra oolla waan ta'eef. Gaafa tokko jalaa baana waan ta'eef. Rakkachuu qabna malee rakkisuu hin qabnu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
Yesuus ilaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf irra kanna malee irrakkis mata dureen jedhu ergaa sirriidha jechuudha. Yesuus Kiristoos ilaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyya lafaatti maal qabdi jedhee rakkina qabdu anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti himeera. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadha. Ani biyya lafaa moo'eera. Biyya lafaatti maal qabdu rakkina qabdu jedhee dubbata. Maatiyoo Yohaannis 16:35 irratti jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti maal qabdu rakkina qabdu. Yesuus Kiristoos jedhaaf galanni guddaadha. Biyya lafaa kana keessatti maal qabdu rakkina qabdu. Irrakkattu malee irrakkistu hin jenne Yesuus. Irrakkattu hin jenne malee irrakkistu hin jenne. Rakkisoo taanee jiraanna taanaan faallaa barumsa Kiristoos jiraachaa jirra jechuudha. Nama rakkisaa jiraachaa jirra taanaan faallaa barumsa Kiristoos jiraachaa jirra jechuudha. Rakkisuudhaaf osoo hin taane rakkachuudhaaf waamamne. Yeroo muraasaaf yoo rakkanne iyyuu booddee jalaa baana. Faayidaan rakkinaa immoo maal akka inni ta'e asumaan haadhoman asuma irratti xumura jechuudha. Kutaa sadaffaa kana keessatti rakkinaa fi faayidaa rakkinaallee walii wajjin ilaalla. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaayi. Rakkinni jira waan ta'eef rakkina maal godhaa obsaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Obsaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Rakkina sinitti dhufu hundumaa keessattuyyuu obsuun barbaachisaadha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obsuun barbaachisaadha. Karaa biraa immoo barumsa Phaawulos keessatti Qorontos 7:26 irratti rakkina dhufuuf jiru kana keessatti namni otoo hin fudhatin akkasumatti yoo hafe ba'ee sanatti hin fakkaatu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha. Yesuus Kiristoos maal jedhee barsiise? Rakkinatti dabarsanii siin kennu. Biyya lafaa keessatti rakkina qabdu. Irrakkattu jedhee Yesuus Kiristoos barsiise. Phaawulos immoo rakkina namni hirmaanne, rakkina namni fudhanne, rakkina jalaa namni baqatu, rakkina akka sarara hin geenye namni taasisu nama ba'ee sanatti fakkaatu. Rakkina dhufuuf jiru kana keessatti namni otoo hin fudhatin akkasumatti yoo hafe ba'ee sanatti fakkaatu. Rakkina isatti dhufu sana jala namni miliqu ba'ee sanatti fakkaatu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkina jira jira rakkinni. Hin baqannaa noo hin baqannu. Obsinee keessaa baana malee. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkinni kan abdii nu kutachiisu miti. Kan abdii nu kutachiisu miti. Rakkina wanta abdii itti kutatanii miti rakkinni. Rakkinni gara namaa yommuu dhufu kan abdii nama kutachiisu osoo hin taane kan nama jabeessa. Rakkinni si jabeessa malee abdii si kutachiisu. Rakkinni si cimsa malee si dadhabsiisu. Kiristoosiin jedhee jedha Phaawulos. Qorontos 2:12 irratti Kiristoosiin jedhee jedha. Egaa Kiristoosiin jedhee dhiphinatti, salphinatti, rakkinatti, ayatamutti, giziraatti,
anattiin tola yeroo hundumaattis nan jabaadha yeroo dadhabuttis nan jabaadha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan dha egaa eenyudhaaf jedhee jennaan Kiristoosiidhaaf jedhee isaaf jedhee dadhabbiitti salphinatti rakkinatti ari'atamutti digiraatti anattiin tola yeroo dadhabuttis nan jabaadha rakkinni nama laaffisee nama hojjetu joo nama jabeessa nama eessi faayidaa rakkinaa walii wajjin ilaalamu Kiristoosin jennee rakkachuu qabna erga jennee walii gallee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u faayidaa rakkinaa walii wajjin ilaalla rakkinni faayidaa qaba faayidaa qaba akkamitti Maatiyuus 10:20 Maatiyuus 10:20 anaaf jettanii hunduma biratti kan injibbamtu namni hamma dhumaatti rakkina obsu garuu hin fayyaa rakkina sitti dhufe keessatti hamma dhumaatti yoo obsite hin baddan jenne maqaan maal taataree jenna hin fayyite hin ooltaa jechuudha fayyina jechuun ooluu jechuudha hiikkaan isaa turre si oolchaa jechuudha waan rakkina sana keessaa si oolcha jechuudha rakkinatti galte sana keessaa si oolchaa jechuudha kanaaf rakkisuu miti rakkachuus nuyi warri rakkisan hin oolan warri rakkatan garuu ooluudhaaf jiru warri nama rakkisan hin oolan warri namaaf jedhanii rakkatan garuu ooluudhaaf jiru warri rakkina dabarfamanii kennan rakkina dabarsanii nama kennan hin oolan warri rakkina dabarfamanii kennaman immoo ooluudhaaf jiru bu'aa qabaa jechuudha rakkina bu'aa qabaa jechuudha bu'aa qaba jechuudha rakkina anaaf jettanii hunduma biratti kan jibbamtanii hin taatu namni mana hundumaatti rakkina obsu garuu hin fayyaa bu'aan isaa maalidha fayyuudha bu'aan rakkina obsu fayyuudha malee badiinsa miti badiinsa miti namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu hin fayyaa sagalee waaqayyo maal keessatti waan isa qabe san keessatti waan isa muudate san keessatti namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu hin fayya jedhee Maatiyuus 24:3 dubbataa jechuudha namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu sirra jira jechuudha anaaf jettanii hunduma biratti kan jibbamtan hin taatu namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu hin fayyaa isaaniin jedhee isaanitti dubbate bartoota isaatti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa rakkina obsuu keessan jireenya keessan isa dhugaa in argattu jedhee isaanitti deebiseedha Luqaas 21:9 irratti yommuu barsiisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yommuu barsiisu maal jedhee barsiise egaa rakkina obsuu keessaniin jedhe jireenya keessan isa dhugaa in argattu rakkinuma obsuu keessanii jireenya keessan dhugaa bira geessu jireenya sobaa isa amma keessa jiraattu kanaaf jettee jireenya dhugaa dhabii obboleessa ko jireenya sobaa kana keessa taatee teessee hamma malee yoo miidhamte hamma malee yoo rakkatteyyu jireenya dhugaa sanatti galuudhaaf si qopheessa rakkinni jireenya sobaa kana keessa taatee rakkattu kana mul'ata Yohaannis 2:10 irratti sagalee waaqayyo yommuu dubbatu dhiphina sitti dhufuuf jiru kana hin sodaatin kunoo seexanni akka isin qoramtanii ilaallamtaniif isin keessaa kaan mana hidhaatti akka galfaman gochuudhaaf guyyaa 10 rakkina argachuuf jettu du'a yoo sitti fide iyyuu ati hamma du'aatti amanamaa ta'e du'a yoo sitti fide iyyuu ati hamma du'aatti amanamaa ta'e ani immoo gonfoottiin jireenya argatan siifan kennaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ameen ameen faayidaa qaba jechuudha rakkin
rakkina keessatti obsuun faayidaa qaba jiru. Maafan obsaa rakkina kana keessa taa'ee maafan obsa bu'aan koo maalinni faayidaan obsuu kootii maalidha rakkina kana keessa taa'ee maalinni faayidaan rakkachuu kootii maali maafan rakkadha maaf akka ebalutti yoon jiraadhe maaf akka ebalutti yoon deddeebi'e jettee yaaduu dandeessan noo akka ebalutti yoo deemte birmadummaa isaan jiraatan sana jiraatte jireenyicha argachuu hin dandeessu. karaa irra deemaa jirtu gufuu fi qoree baay'ee kan qabudha. Kittani maal dhagaye? Karaa irra deemaa jirtu gufuu fi qoree baay'ee qaba. Karaatu badaadha miti. Kan beeldoti deemaa jirtu sirrii miti miti. Amala karichaadha. Amala karichaadha. Amala karaa jireenyaati. Amalli karaa jireenyaa qorumsaan kan guutamedha. Rakkinaan kan guutamedha. Lola baay'eedhaan kan guutamedha. Sababbiin isaa mootummaa tokko diigdee mootummaa tokkotti galaa jirta waan ta'e. Mootummaan ati diigaa jirtu kun immoo zim jedhee tosubnis. Mootummaa tokko waaqattee mootummaa tokko filachaa jirta waan ta'e. Isa tokko jibbitee isa tokko jaalachaa jirta waan ta'e. Mootummaa lafarraa dhiistee mootummaa waaqayyootti galaa jirta waan ta'e. Mootummaa baduu dhiistee mootummaan balleetti deemaa jirta waan ta'e. Inni baddaa jiru kuni inni itti wallabaa jirtu kuni inni itti dhiistee biraa deemaa jirtu kuni akkasumatti siddiisu. Yoo isaaf danda'ame si bituudhaaf. Yoo isaaf danda'ame kan isaatti godhachuudhaaf. Yoo isaaf danda'ame iddoo ati deemtu biraa si hambisuudhaaf karaa kee irratti wanta baay'ee kaa'uu danda'a. Yoo ati amma dhumaatti obsite garuu inni si yaame inni ati bira deemaa jirtu kuni inni ati filatte kuni mootummichi ati filatte kuni jireenya ati filatte kuni galmaan sigaa kanaaf dhiphina isa isinitti dhufuuf jiru hin sodaatinaa hin sodaatin kunoo seexanni akka isin qoramsanii ilaallamtaniif isin keessaa kaan mana hidhaatti akka galfamtan gochuudhaaf jira guyyaa kudhaniif rakkina argachuudhaaf jirtu yoo muraasa gartani rakkinni guyyaa muraasa qaba guyyaa murame qaba jechuudha. Rakkinni waldaa kanaa meeqa guyyaa kudhani kan kee guyyaa 20 ta'uu danda'a kan kee guyyaa 100 ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan kan kee guyyaa tokko ta'uu danda'a kan kee guyyaa 5 ta'uu danda'a kan waldaa kanaa garuu guyyaa 10 rakkinni shiidha. Kanaaf guyyaa kudhaniif rakkina argachuuf jirtu doyoo isinitti fideeyyuu hamma du'aatti amanamaa ta'e ani immoo gonfoottiin jireenya bara bara argatan siifan kenna gonfoottiin jireenya argatan siifan kennatti jedhe waldaa kana. Gonfoo argachuuf adeemsa sirrii ta'e deemuun barbaachisaadha. Gonfootu si eegaa jira waan ta'e ulfinatu si eegaa jira waan ta'e kabajatu si eegaa jira waan ta'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan agartanii haleluuyaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Kanaaf rakkinni bu'aa guddaa qaba jechuudha. Rakkina booddee jireenyatu jira jechuudha. Rakkina booddee moo'ichatu jira jechuudha. Rakkina booddee caalutu jira jechuudha. Bira ga'uutu jira jechuudha. Darbuutu jira jechuudha. Milkaa'inatu jira jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Rakkachuutu sirra jira. Miidhamuutu sirra jira. Yoo miidhamte yoo obsi, yoo rakkatte yoo obsi bu'aa qaba rakkinni. Kutaa sadaffaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Irrakkisna malee irrakkanna malee irrakkisnu mana duree jedhuun walii wajjin ilaalle. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Irrakkanna malee irrakkisnu. Rakkinatti dabarfamne ni kenna, rakkinatti dabarsine nama hin kenninu. Agartanii nama tokkoyyuu ergaan keenya maqaa gadee akka arganneef nama tokkoyyuu hin gufachiifnu dabataatti. Kanaafiyyuu hin rakkanna malee rakkinatti dabarsine nama hin kenninu. Kanaaf Waaqayyo isa karaa kana nu qopheesseef galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kana sheer walii godha. Daqiiqaa isinitti dheeressu beeketan jechuudha. Marti keessa dhaggeeffachuu akka qabdanii.
yeroo qabdan waan ta'eef daqiiqaa isinitti dheeressu daqiiqaa gaggabaabsitan kutaa qoodee isinii fida jechuudha. Kutaa sadaffaarra geenye. Kutaa sadaffaan maalidha? Rakkina malee rakkisnu. Ofii keenya rakkinatti galla malee rakkinatti dabarsinee naman kenninu kan jedhudha. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa. Ulaa bantii waaqaa banii waaqayyoo sin haa eebbisu. Eebbaaf ta'a. Barumsa akka kanaa ergaa akka kanaa seexanni hin jaalatu. Gooftaan sin haa eebbisu, eebbifamaa. Ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Jabaadhaa, waaqayyoon haa kadhadhaa. Ittuma fufnee walii wajjin ilaalla waan ta'eef gooftaan sin haa eebbisu, eebbifamaa. Eebbaaf ta'a maqaa Yesuusitiin kutaa arfaffaa qabadhee kan dhufa. Kutaa tokkoffaan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef noobsina jennee kutaa lammaffaa keessatti faayidaa obsaa laallee kutaa sadaffaa keessatti immoo rakkachuu qabna malee rakkina dabarsee nama hin kenninu erga jennee booda rakkinni immoo faayidaa akkamii akka inni qabu waa'ee rakkina erga laallee booda rakkachuu akka qabnu erga barree booda Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkinni immoo faayidaa akkamii akka inni qabu walii wajjin ilaallee jechuudha. Gooftaan sin haa eebbisu, eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Sirriitti osoo barreeffamaan qabattanii baay'ee isin gargaara waan ta'eef gooftaan sin haa eebbisu, eebbifamaa. Ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Maqaa Yesuusitiin eebbaaf ta'a. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 9,999 yoo argachuu dandeessu. Ayyaanni waaqaa isiniif haa baay'atu. Eebbifamaatii, eebbaaf ta'a. Sheer walii godhaa walii dabarsaa karaa keessan.